Kaayoo keetii adda baasii beeki. Ati amma kana barataa jirta. Ati amma kana hojjetaa jirta. Ati amma kana daldalaa jirta. Ati amma kana waan kanarra jirta. Garuu fuuldura kaayoo maan ta'e isa qabda. Jalqaba maan ta'e akka barbaaddu waan jala sararame lafa kaa'adhu. Waan jala sararame gaafa lafa kaa'atte jecha jala sararame, haasawaa jala sararame, hojii jala sararame hojjeta. Ganni kun yeroo dabaru waan dabaru keessatti waan hin dabarre hojjetuu qabda. Yoomiif boruuf adharra teette boruu laaluu qabda. Kaayoo keetii adda baafadhu beeki. Waan godhuu barbaadu adda baafadhu beeki. Hundi si mijatini, hundatti argamini, hunda keessaa hin bayini. Waan si fayyaduu fi waan si fayyane kabeete gaafa kaayoo kee beete. Nama si ta'uu fi nama si hin ta'e kabeetu gaafa kaayoo kee beete. Akkuma kana hojii si ta'uu fi hojii si hin ta'e kabeetu gaafa kaayoo kee beete. Waan si ta'u beekuu kadhanneetu jalqaba gaafa kaayoo kee beete. Kaayoo kee jechuun si waan ta'eef waan san gaafa beete gabaabumatti waan ta'u barbaadu sani ta'isa dandeetta. Yooya nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. An obboleettiin teessan hin seenee birbisaa addas viidiyoo haaraa akkuma kanammoo mata duree haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo kanaan dura akka jiru irratti waa hedduu akka fudhatanii tanuu shakkii hin qabu. Namoonni viidiyoo kana haaraa ta'anii like, subscribe nama biraatti akka inni gahu share akka gootan isin gaafanna. Qophii kana kan isin dhiyeessaaru an obboleettii teessan hin seenee birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa immoo naa ol goobanaa nu faana jira. Hanga qophii xumura keenyatti turtii gaarii. Ayeen daawwattoota keenya ammas deebinee isin bira dhiyaanneerra akkuma kanaan dura waan tokko ilaalaa turre amma mooni mata duree biraatti isin bira dhiyaanneerra. Inni sunis mata duree guyyaa addaa kaayoo keetii adda baasii beeki. Torbeen turanillee waa'ee adda baasiisa haasaa turre wanti guddaan kan nu rakkiseeru maanu jedhanii waan tokko adda baasanii beekuu dhabiisa. Ammas mata duree adda qabadhee dhufeeru kaayoo keetii adda baasii beeki yookaan waan godhuu barbaaddu fedha keetisanii adda baasii jala sarariitii beeki kan jedhudha. Namoota hedduun waa hedduu milkeessuu hin barbaadanii waan tokko bira gahuu hin fedhanii karaa ta'een waan bira gahuu barbaadan karaa adda addaa hin qabani. Garuu maan bira gahuu akka fedhan hin beekanu. Yoo ati isaan gaafattu ati amma kana barataa jirta, ati amma kana hojjetaa jirta, ati amma kana daldalaa jirta, ati amma kana waan kanarra jirta. Garuu fuuldura kaayoo maan ta'e isa qabda. Maan godhiisa yaada qabda jettee yoo ati isaan gaafattu waan ta'e isa yaada qaba. Waa wayii ta'e nama guddaa ta'uu fedhadha. Nama guddaa ta'isi gaariidha. Ammallee namni si xiqqeesseeru hin jiru. Nama guddaa itti sadarkaatti fi keetta kabiraa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee nama guddaa ta'isi keetta akkuma jiru dansaa ta'e akkuma jiru gaarii ta'e wanni ati ta'uu barbaaddu maani? Wanni si gaafa nu gaafiini kanaadha. Waan tokko ta'e waa wayii bira gahuu barbaadda. Nama guddaa ta'e ta'uu barbaadda. Abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadda. Waa wayii maani wanni sun waa wayii hin jiru. Wanni wayiitu hin jiru. Waan tokkotti jira. Wanni ati ta'uu barbaaddu waan tokkotti jira. Karaa ati deemuu barbaaddu karaa tokkotti jira. Waan san jala sarartee yoo hin beekini adhaa tana maan godhuu akka qabdu jala sarartee beektee irraa hojjetuu hin dandeettu. Waa wayii eega ta'uu barbaaddu ta'e akka ati jiraattullee akka wayiiti. Maaf wanni ati ta'uu barbaaddu sun waa wayii waan ta'eef waa wayii nama hedduurraa afaan nama hedduurraa dhagaya. Maan ta'uu barbaadda fuuldura jedhee yeroo keessattuu dargaggoota leenjii yoo godhu kootti mee ati amma kana maarra jirta sadarkaa maanirra jirta kaayoon keeti maanidha maarra jirta maani wala ta'uu barbaaddu jedhee hangafadhu waa wayii karaa ta'een achiin ta'ellee karuma ta'elleen waa wayii ta'uu fedha nama guddaa ta'uu fedha. Sanoo wanni sun maani dhee hangaragalee gafadhu wanni sun tana dhee beekee deebisuu hin danda'u waa wayii ta'uu fedha. Wanni wayii addunyaa kana keessa hin jirtu. Wanna wayii danda'e waan tokko jira. Waan jala sararame jireenya kee keessatti yoo hin qabaatini waan jala sararame hojjetuu hin dandeettu. Adhaa tana jireenyuma kamiinuu gara hafuuraatiin waan kana ta'uu barbaada. Wannan ta'uu fedhu kana tokko ifiifu waan san beek. Lammaffaa waan ta'uu barbaadu beeksisi. Yoo beekte nama beeksisuu dandeetta. Kana waa hafuuraatiin ta'uu barbaada. Akkuma kana immoo gara hojiitti waan kana ta'uu barbaada. Barumsa ammoo kana ta'uu barbaada. Jireenya kominikeeshinii namoota waliin qabu ammoo akkasi nama akkasii bifa akkasii barbaada. Jettee waan jala sassarame karaa hundaan yoo hin qabaatini waan beekamaa tokko yoo hin qabaatini
akka tijiraatu akka beekamaa ta'uu hin danda'u akka hojjettu akka beekamaa ta'uu hin danda'u miidhaa isaa maa akka ta'e beekta wanta silaatu barbaadu sun yoo adda gara sarartee hin beekini adda maa hojjettu akka qaddu hin beektu adda maan godhu akka qaddu hin beektu wannummaan kamiyyuu ka ammatti argitu kamiyyuu hojii guyyaa hedduutti walitti kuufamee waan tokko ta'anee baaneerani guyyaa keessaa odon ta'ini guyyooti walitti makamaneeti waan tokko ka fidaneeran namni guyyaa keessaa watee hin jiru guyyoota waliin makamee garuu guyyoota walitti dabalamaneeti guyyaa tokko ka milkaa'e garuu hin jiran milkaa'inni guyyaa tokko mutu guyyaa hedduu waliin makamee guyyaa hedduu waliin makame san waan ta'u barbaaddu saniifi adda godhiisaafi jalqaba maan godhuu haa qadduun dura maan ta'u akka feetu maan godhuu akka barbaadu sa'aadra baasii beek waan godhuu barbaaddu san waan ta'u barbaadu san yoo adda baachee hin beekini wanni muluun sii mijata namoonni yeroo hedduu kaayoo jiraatanuuf hin beekne kaayoo fuulduraa jala sararanii hin beekne kaayoo beekamaa hin beekne jireenyi isaanii maa akka fakkaatu beekta waan muluutti isaanii mijata asis isaan mijata achis isaanii mijata wanni hundinuu haasayi muluu isaanii mijata taphi muluu isaanii mijata adeemsi hundi isaanii mijata nami hundi isaanii mijata hojii hundi isaanii mijata wantummaan kamiyyuu hundinuu isaanii mijata maafi waan godhuu beekan adda baasanii waa hin beekiniifi wanni martunuu kama isaanii fakkaata wanni martunuu hujuma isaanii isaanitti fakkaata. Akkuma isinitti hime mallattoo namoota kaayoo fi adda baasanii hin beeknetti waa hundaa isaanii mijata maani nama hundaa isaanii mijata hojii hundaa isaanii mijata karaa hundaa isaanii mijata wanni isaanii hin mijanne jiru maafi waan jala sararmaanii qabaataniifi wanni martinuu kama isaanii fakkaata namoonni ammoon kaayoo ifi adda baasanii beekanu waan ta'u barbaadan adda baasanii beekanu waa isaanii barbaachisu adda baasanii beekanu jireenyi hundi isaanii mijatu nami hundi isaanii mijatu haasoo hundi isaanii mijatu addee hundi isaanii mijatu addee filatan akka filatan dubbii filatan gocha filatan akkuma kana hojii filatan wanni isaanii waan beekamaadha hojii isaa wanni isaan filatanuufi waa isaan ta'u barbaadan santi wa filata wanni isaan ta'u barbaadan suni waa isaanirra barbaadu waan ta'etti jira waa isaanirra hin barbaanne waan ta'etti jira hundi isaanii mijatu danda'u kaayoo ati ta'u barbaadu suni wanni hundinuu isaa hin mijatu waa isaan mijatu jira waa isaa hin mijanne jira malee muluu keessa galee muluu keessa daakatu hin danda'u wanti lafaa qaba wanti hafuuraa waa ifi qaba wanti lafaan waa ifi qaba kanamaa waliin waa ifi qaba hundinuu waa ifi danda'an qaban isa kana ammoo gaafa adda baachee beektu maan godhuu haqaddu amma tanaayyuu adda baachee waan beektuu fi waan filatamaan jiraata muluu wal makaa jiraatu hin dandeetu hundatti keessa argamuu hin dandeetu hundinuu si mijatu hin dandeetu adda faarsaa barii sirbaa barii ta'ataa waan muluu keessa seenuu hin dandeetu maa yoo ta'e waa anjala sararameeru yoo adda baachee beet kaayoo jala sararameeru yoo adda baachee beet namoota gosa lamaa laala tokko kaayoo adda baasanii ka beekanii fi kaayoo adda baasanii ka hin beekne yoo kaayoo kee adda baastee hin beekin maan sin jedhee waa hunda si mijata adde hunda arganta kaano waa hojjetuu qaddu addaa sana beekuu hin dandeettu maaf maan godhu akka barbaaddu waan hin beekneef warri kunoo warri waa hojjetuu qaban adda baasanii beekanu waan godhu akka barbaadan warri adda baasanii beekan wanti hundinuu si mijatu hin danda'u karaa martinuu si mijatu hin danda'u kanaafu adda wanti godhuu qaddu maanidha maa akka ta'uu barbaaddu jalqaba xiinxale maan godhuu qaba kaayoon kiyya fuulduraa maanidha nama akkamii ta'uu barbaada jireenya akkamii jiraachuu barbaada ani akkan ebeluu kuni nama akkasii ta'uu fedha nama akkasii ta'uu waan fedhuufi wanni ammaa tana narraa eeggamu maanidha qoye wanna gara hafuuraatiin maan ta'uu barbaada gara lafaatiin maan ta'uu barbaada karaa namootaatiin maan ta'uu barbaada jettee communicationichaan wanta hafuuraatiin wanta lafaatiin hundaan jalqaba maan ta'uu akka barbaaddu waan jala sararame lafa keeyadhu waan jala sararame gaafa lafa keeyatte jecha jala sararame haasawa jala sararame hojii jala sararame hojjetta yoo baanteet waan jala sararame yoo qabaatte kanaafu wanni hundi si mijati wanni hundinii keetii moti adda baafadhu qoqoodi lafa keeyadhu yoo beetteen duba irratti hojjadhu akkam goote gargar kukkutte hojjetta maafi addee tokkotti matoontoota tokko jiran gargar ciccitane gargar kukkutteeti waan saa waliin makameeti waan tokko ta'uu danda'a garuu dursa maan jedhi kaayoo keet adda baafadhu beek waan godhuu barbaadu adda baafadhu beek hundi si mijatini hundatti argamini hunda keessa hin bayini waan si fayyaduu fi waan si fayyane kabeette gaafa kaayoo kee beette nama si ta'uu fi nama si hin teene kabeettu gaafa kaayoo kee beette akkuma kana hojii si ta'uu fi hojii si hin teene kabeettu gaafa kaayoo kee beette waan si ta'u beekuu kadhanneettu jalqaba gaafa kaayoo kee beette kaayoo kee jechuun si waan ta'eef waan san gaafa beette gabaabumatti waan ta'u barbaadu sani ta'isa dandeetta waan sa yoo hin beekini walumaa kan jiraata kana
akkana jedhee namni ibsuu hin danda'u adda kana siin jedhani boru karibi siin jedhani akkuma kana guyyaa biraallee kana siin jedhani si qabatane qabatamaani inni nami akkana jedhamu kuni maqaa isaa akkas jedhamu inni akkas hojii akkas fedhi isaa akkas nyaati isaa akkas jedhanee si himuu danda'an maaf ati waan mulu yoteete waan tokko si himuu danda'an garuu kaayoo jala sararamee fi ay inni waa akkasii hin fedhu dubbii akkasii hin fedhu yaada akkasii hin fedhu hojii akkasii hin fedhu akkana akkasiin jedhanuufi waa ati ta'uuf heetu tokkochi waan jiruufi waan saniif waa hojjetaa jirtuufi garuu inni rakkoo hin qabu kunillee saantinera kunillee saan mijata sulle ebala rakkoo hin qabu rakkoo qabaati isaa moti waan ta'u barbaadu adda baastee beekisi rakkoo qabaati isaa moti waan ta'u barbaaddeetu sani adda baachee akka beette mallattoo mul'isiisaati. Nama biraatiif jetteeti waan ta'uu hin feene hin ta'in jireenya keessa hin feene hin ta'in kaayoon keeti waan sayoo si eeyyamne teete dhiis maafi kaayoo keeti irraa duubatti harkisa kaayoon kee waa inni siin gaafanne kaayoon kee waa inni si eeyyanne namaaf jettee ollaaf jettee firaaf jettee jireenya kaayoo keetiif hin teene san hin jiraatin adda baastee beette ammuma tana irratti hojjedhu addaa tana yoo irratti hojjetini addaa tana yoo irratti hin ka'ini guyyaan boru guyyaa halchiisa malee guyyaa tolchisaa ta'uu hin danda'u garuu addaa tana gargar baastee adda baastee yoo irratti hojjette guyyaan boru guyyaa halchiisaa odoo waan kana kaleessa hojjedheen jiraadhu odoo waan bira ga'uu barbaadu kana galma bira ga'u kana dakkas godheen jiraadhu jettee yeroo halchite odoo hin ta'ini yeroo tolchite irra dhaabbatuu dandeettu namillee yeroo isaan fakkeenyas fudhatuu danda'a ijoolleen kelle yeroo isaan fakkeenyas fudhatuu danda'a biyyillee yeroo isaan fakkeenyas fudhatuu danda'a yoo maanteet addaa tana kaayoo keeti adda baafattee beettee yoo irratti hojjette kaayoo keeti wanni inni si gaafatu yoo waan san tartiibaa irratti hojjette gawaa'uma bira geetta garuu waan inni si gaafatu san beekisaaf kaayoo kee beekisa duraansa isa yoo adda baache hojii adda hojjetu qadda adda baasu hin wallaaltu fakkeenna sini fudhadha farfataa gate barbaadu teete maan godhuu qaddadhatan maantu akka barbaadu adda hin baasini akkam tete gaazexeessaa akkuma kana walaleessaa akkuma kana hojii garagaraa jalqaba waan sa adda baaste beette addaa tana maan godhuu qaldi hin seenin sanyoo maa hojjetuu qabdi wixata kibxata maa hojjetii qabdi ka jedhu adda baachee beekuu dandeette torbaan kana maan hojjetuu qaba ji'a ittaanu maan hojjetuu qaba ani wanta ta'u barbaadu kanaadha wanna hojjetuu barbaadu kanaafu adda kana maa hojjetan ay waa wayii ta'e hojjetuu barbaada waa wayii jiru waan tokkotti jira kanaafu adda baasaa kaayoo keessanii irratti hojjetiisaaf yaalii qadda hunda godhaa jalqaba waanti waa hundaan dura adda baasiisa adda baasteennan irra hojjetiisa adda baachee beekis duwwaan faayidaa hin qabu duubarra maanti jiraatu qaba irra hojjetiisa yoo sanii karaa gabaabaanii waan santi godhan detta dhaansi kun harka guddin dargaggoota irra deebisee sin maaliif dargaggoonni yeroo kana kaayoo keessa waan godhu barbaadan fedha keessa yaada keessan caqastane adda tana yoo adda baastane beektani adda tana maa hojjetu haqaddan hin beektani ganni isin keessa jirtan kuni ganna achi gura rukkisi as gula deemi as seeni jedhee ganna isin geessu ta'uu danda'a yeroo isin keessa jirtan kuni lakasan ta'uu danda'a boru isini waa hedduutti nama isi eegata biyya isi eegata ganni kuni yeroo dabaru waan dabaru keessatti waan hin dabarre hojjetu qadda yoomiif boruuf addarra teette boru laalu qadda addarra ta'ee nami boru laaluu danda'u nama kaayoo fi adda baasee beeke nama kaayoo jiraatuuf adda baasee beeke kaayoo jiraatuuf adda baasee kan hin beekne jireenya keessattuu dargaggooti xiyyeeffannaa isin godhuu qaddanu kaayoo keessan adda baasaati beeka achiin duuba irratti hojjedha addan ta'ina boru odeettanu boru cadhittee geette 2012 kaati herregatte salle geette meeti wanni sun 2013 sulle geette hagam waan sanin deette 15 jette sulle dhutte 16 kunu ammallee barre durat 17 dha hi harkifatin waggaa cadhite mala akka deema waggaa keessaa waan laakkaamate waan qabatamate atadhaatan irratti hojjedhu yoo atadhaatan irratti hojjetini waggaa laakkosa fi malee waa adda sirra fiduu hin danda'u kanaafu kaayoo keet adda baasii beeki achiin duuba irratti hojjedhu yoo sanammooni karaa milkaa'ina keetii fi kaayoo keetiin ga'uu dandeettu karaa gabaabinnaati kana jireenya kee akka fakkeenyaatti isin fudhadhe jalqaba maantu akka barbaadu dura ifi walii haasaa ture erga haasaayin duuba maan godhu haqa bammooni amma kana yaada ture maantu barbaadin seeneen barreessuu barbaada maani kitaaba amma immoo maan godhuu qaba san qofaamati tokko lama sadii afuri hin jirani isaanis ka isin beektan ka isin hin beekne lertan garuu waan sa'e gadda baaseen duuba kitaabota hedduu dubbisaa ture cadhisee nama qofa dubbisaa ture kitaabota garaa garaa
dhugaa namoota walii oolu wanta hunda filadhee adda baasaa deddeebi'uu jalqabe. Dargaggummaani dhugaadha dargaggoota qofa waliin oolchitti. Gannatti keessa jirtu dhugaadha warra ganna keessa waliin siraasii oolchisisee taphaaf kollaasee geessisuu danda'a. Garuu dargaggummaarra dabaree waa hojjetuu barbaadu hedduu isaa waan jiruuf oolmaa kiyya adda baafadhee hojii kiyya adda baafadhee hojii ammaa kana narra eegatam adda baafadhee amma maaka hojjetu qabu adda baafadhee isa adda baafadhee irratti hojjannaani wanta silaa ga'uu barbaaduu fi kaayoo bira ga'uu barbaadu gabaabumatti bira geessaaf tokko lama danda'eera. San ka danda'eef maalidha jalqaba waan adda baafadhee beekif oda adda hin baafadhee hin beekiniti adda tan maan godhu haa qabu beekuu hin danda'u eessa deemuu haa qabu beekuu hin danda'u eessa deemuu akka dandeettu haa beektu gaafa kaayoo keetti gargar baastee beekte. Kanaafuu kaayoo keessa adda baasaa beekaa beektanii qofa dhiisina irratti hojjedha keessattuu dargaggoota maaf jennaa humna guutuu dandeettii guutuun sammuu guutuun isin bira jira adda kaati kaayoo keessa adda baasaa beekaa irratti hojjedha. Barumsa guyyaa hadhaatiin waa hedduu akka fudhattanii shakkii hin qabu. Viidiyoota ammaa ishee jiran irratti yaada keessan irratti dhidhiyeessaa nafaan akka turtan isin affeera yaada na kennitanuuf guddisee isin galateeffadha. Viidiyoo biraa qabadhee haga isin bira dhiyaadhu kana sheer laayikii godhisanii namoota hedduu biraa akka dhiyeessitan isin affeera haga qophii xumura kennaa waan waliin turtaniif galatooma deebinee haga dhunnutti horaa bulaa deebanaa banqaaqaa nagayaan nu tura.